misooma Afrikaa wajjin ta'uun mallaqa tilmaama qarshii naannoo miliyoona 84tti dhiyaatuun maashinoonni gurguddoon dhaabbaticha kana gara indastiriitti geeddaran sadiin akka ga'anii jiru. Maashinoonni kunneen aktuwaalii ogeessota opereetaroota ogummaa gahaa qaban barbaada. Ogummaa gahaa qaban barbaada. Isaan jalatti ogeessota nama 20 haga 30 ta'u barbaadu. Qacaramanii kan hojjetan jechuudha. Kun gama tokkoon carraa hojii uumuuti. Gama tokkoon indaastirii kana sochoosuudha. Oomisha gabaan barbaadu piroosis godhee gabaaf dhiyeessuudha. Hawaasa naannoo kana jiru fayyadamummaa isaa mirkaneessuu keessatti gaheen inni qabu baay'ee guddaa waan ta'eef baankiin misooma Afrikaa maashinoota baay'ee kolleejjii kanaaf kennee jira. Keessattuu maashinii guddaa toonii 24 yookiin kuntaala 200 oomishuu danda'u asitti galee jira. Kaayoon isaa inni guddaan tokkoffaa oomisha naannoo kana jiru pirooses godhee rakkoo qaala'insa naannoo kana hiikuu keessattis gaheen maashinichi kun qabu baay'ee guddaadha. Maashinni isin asitti argitan maashina deeggarsa baankii misooma Afrikaatiin kolleejjii keenyaaf dhufe yoo ta'u, inni toora maashina daakuu pirooses godhuu fi maashina aannan pirooses godhu maashinoonni kun lamaan toora miliyoona 84tiin kan gara kolleejjii keenyaatti bifa deeggarsaatiin nuu kennamuu danda'e. Maashina qamadii pirooses godhuun wal qabatee guyyaatti hanga toonii 24 yookaan kuntaala 240 guyyaatti karaa daakuutti kan jijjiiru yoo ta'u, maashinni aannanii ammoo aannan tursiisuu irraa kaasee hanga aannan gosa garaagaraatti jijjiiru. Fakkeenyaaf hanga shaalalaa, dhadhaa, kireemii wantoota garaagaraa kan qopheessu ta'uu isaati. Kana qofa osoo hin taane qopheessuu qofa osoo hin taane shaalalaa ji'oota 6 fi achii oliif tursiisuu kan danda'u. Aannanis danfisnee yeroo muraasaaf amma ji'oota hedduutiif tursiisuu karaa ittiin danda'amu maashinii hamma waan pirooses goonu san karaa biyya alaatti ittiin erguu dandeenyu maashinoota hojjechuu danda'u jechuudha. Kana caalatti immoo dhaabbilee garaagaraa wajjin taaneetu kolleejiin keenya gara indastiriitti guddatee barattoota baay'inaan galchee barsiisee ga'oomsee kompiitanti barataa ta'anii leenjisee biyya keessatti bobbaasuu. Lammaffaa immoo ofii isaatii immoo diinagdeedhaan kappabile akka of danda'uu fi galii mataa isaa jireetti karaa godhuu danda'uun karaa lamaan kanaan hojjetamaa jira waan ta'eef inniin kun ammaaf jalqabaa itti fuufnee tammallee kana caalatti akka hojjennuu fi kana caalatti immoo barattoota keenya leenjitoota keenya ga'oomaa oomishuu akka dandeenyuuf bal'inaan hojjechaa kan jiru ta'uu isaati. Humna namaa eeriyaa kanarratti guutuu wajjin kan wal qabatu tokko kolleejiin kun mataa isaatitti boordiin deeggarsa itti dhiyeennaa kennaa jira. Murtee boordii keessattis mariin taasifamaa jira. Akka naannootti eeriyaa kanatti qacarrii humna namaa kana barbaachisu gaafiin dhiyaatee jira. Gaafiinis dhiyaatee naannoonis humna namaa asirratti barbaadamu opereetaroota ciccimoo ga'umsa qaban leenjisees nu dhiyeessuu danda'a. Gama biraatiin carraa hojii uumuu keessatti illee gaheen inni qabu baay'ee olaanaa waan ta'eef keessattuu hawaasni naannoo kanatti oomisha isaa asitti pirooses godhatee rakkoo daakuu naannoo kana jiru hiikuu keessatti gaheen inni qabu baay'ee guddaa. Maashinni kun hojii dhabeeyyii naannoo magaalaa keenyaatti barattoota as keessa baratanii bahan isaan san asumatti karaa carraa hojii ittiin uummachuu danda'aniif illee fakkeenyaaf maashinni qamadii pirooses godhu yoo xiqqaate hojjetaa guyyaa hojjetaa nama hanga 30tiif carraa hin uumamaa jedhamee kan eeggamaa jiru yoo ta'u, kan naannonis bifuma kanaan carraa hojii dhabeeyyii baay'eetiif kan uumu ta'uu isaa yeroo ammaa kana gara hojiitti seenuu fi piroosesii irra kan jiru ta'uu isaa kaasuu barbaada. As keessatti firiijiin mataa isaa qaba. Akka inni alaa'uu hin dandeenyetti firiijii as keessatti itti hidhameeru jira waan ta'eef guddina kolleejichaa. Kolleejichi immoo leenjiidhaan yookiin dandeettii biildiing kapaasitii qofa osoo hin taane ikonomikaalii kolleejichi kun
daldala keessa illee galee biizinasii keessa galee akka hojjechuu danda'uu fi galteewwan guddaadha. Bu'uuraalee misoomaa faana wal qabateeti kun gama tokkoon gahee magaalaati. Magaalaan bu'uuraalee misoomaa dhiyeessuu qaba. Humna ifaa maashinaalee kanaan wal simu tiraansfoormarii maashina kana sochoosu dhiyeessuu danda'uu qaba. Daandii as keessatti jiru karaa gaarii ta'een mijeessuu danda'uu qaba. Waan ulfaataadha yaadu kun. Sababbiin isaa boordiin xiyyeeffannoo addaa itti kennee jira. Deeggarsa dhiyeennaa taasisaa jira. Marii taasise keessattis murteewwan gurguddoo maashina kana karaa guutuu ta'een humna isaa guutuu hojii galchuu carraa hojii karaa kanaan uumamu sana mijeessuu. Oomishaalee maashina kana faana walitti hidhamuu qaban akka walitti hidhamuuf hojiin guddaan hojjetamaa jira waan ta'eef kanaaf boordiin waan kana guututti fudhata abdii jedhuun qaba. Kanaaf qonnaan bulaan naannoo keenya jiru oomisha isaatti gaafa pirooses godhatu hin gahaa guyyatti kuntaala 200 pirooses godha gaafa jedhamu tokkoffaa walitti hidhamiinsa warroota qamadii oomishan wajjin naannaa keenya jiru walitti hidhuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef kana rakkoo kana hiikuun hin danda'ama. Lammaffaa maashiniin dhaabbanni kun nu kenne maashinii daabbooti. Maashinii daabboo as jiru asitti qamadii pirooses goonaa daabboon oomishama asitti uummata keenyaaf gatii gadaanaadhaan dhiyeessinee rakkoo qaala'insa jireenya naannoo kana jiru hiikuudhaafis namni gatii gadaanaan daabboo bitatee jiruu isaa jiraachuu akka danda'u nyaataan akka inni danda'u gochuu keessatti gaheen maashinichi kun qabu baay'ee olaanaadha. Dhaabbata misoomaa yookiin baankii misooma Afrikaa baay'ee galateeffannaa ammas kana caalatti immoo dhaabbilee garaagaraa wajjin taaneetu kolleejiin keenya gara indaastiriitti guddatee barattoota baay'inaan galchee barsiisee ga'oomsee kompiitantii barataa ta'anii leenjisee biyya keessatti bobbaasuu lammaffaa immoo ofii isaatii immoo diinagdeedhaan kaapabile akka of danda'uu fi galii mataa isaa jireetti karaa godhuu danda'uun karaa lamaan kanaan hojjetamaa jira waan ta'eef inni kun ammaaf jalqaba itti fuufnee tammallee kana caalatti akka hojjennuu fi kana caalatti immoo barattoota keenya leenjitoota keenya ga'oomaa oomishuu akka dandeenyuuf bal'inaan hojjechaa kan jiru ta'uu isaati.